jana janti Amerikaa da jettee isa jana janti an jaalallee isa waan ta'eef duuba isaa deebi'ee isheen qoranne akkuma inni natti mettan ishee amane yeroo hundaa Facebook irratti kaameraa namni barbaadan biyyatti isinii ergina waan jettee maxxansituu fi dhuguma ergitiin se'ee yeroo dheeraa na wajjin haasoftee maallaqas haga kaameraas viidiyoo naa waraabde kaameraa ani barbaadu waggaa lama kanan hiriyaa koo bukkee hojjedhee qarshii 200,000 30 walitti qabee kophaatti istiidiyoo banachuuf jedhee kaameraa kana naaf ergiti jedhee jaalallee ishee gaafadhee jennaan siif ergiti jettee isaan nan ergaa fi inni mucaa wallaggaadhaa walitti sinnaa maatii ishee nan dubbisaa jechuudha. Kanarra darbee mucaan kuni jaalallee ishee gaafadhee jennaan itti ergi meeshaan keessii dhufaa guyyaa lama gidduutti si qaqqaba naan jennaan ani dhuguma jedheetan itti ergee mucaan kan jirtu Beeruutii keessa nama baay'ee natti bite waan ta'eef jettee mana teessee bakkeedhaa hojjetti turte amma mana ishee gadhiiste Araba jala jirti mana Arabaa jirti mucaan kuni akkas jedhanii suuraan ishee sagaleen ishee viidiyoon ishee hedduun ana bira jira kanaafi amma dhaamsa obbolummaati maatii ishee as na bira jiraatu Wallagga jiraatu an Finfinneen jira ani laatteedha dargaggeessadha kophaa kiyyan jiraadha barataa yuunivarsiitii waggaa 3ffaati ani miira keessa galee intala keessan jedhee maatii ishee wajjiniin yookiin miidhamuu hin danda'a yookiin maatii ishee miidhamuu hin danda'a garuu intalli kun nama haadha abbaa ishee illee jaallatu miti nama harmee ishee illee jaallatu miti harmeen ishee boossee natti bilbilaan haasofte humaan godhu wallaalee isin immoo adaraa oromummaa obbolummaa isinitti madhaa intala kana suuraa ishee asirratti nan baasaa mubee keessaan ergeeraa fi mubeen naaf baasu intala kana Beeruutii keessatti naaf barbaada naa gaafadha. Baay'ee na gaafadha. Intalli kun maallaqicha eenyutti galchiteeti? Maallaqni akkanitti galee maallaqni kallattiidhaan biyya asii ol erguu waan hin dandeenyeefu namichi wayii jira Finfinnee kana jiraataa haati manaasaa hiriyaa isheedha haati manaa namichicha Finfinnee jiraatu jechuudha haadha manaasaa wajjin goddanyaa ta'aniitu achi jiraatu abbaan manaa ishee Finfinnee jira waan ta'eef isheen birrii hojjetattee abbaa manaa ishee irratti waan galchituu fi ishee harkaa miindaa isheen sii fuudha ati immoo abbaa manaa isheetii laadhu jennaan doolaara 2,500 birrii 93 baay'iseen abbaa manaa ishee sanarratti galchee sana booddee irraa sii fuudheera meeshaa kee anatu siif erga jettee guyyaa torbee tokko booddee bilbila waggaa 2 cufame meeshaan kee Finfinnee gaera kanaan naa bilbila ni jetteetu bilbila waggaa 2 dura cufame naa laatte achumaan badde birrii sana kanan galche akkasittidha birrii sana kanan galche an haadha manaa sarraa sii fuudhaati manaasaa goddanyaa koodha jettee akkaawuntii ishee naaf ergite irratti hangalche akkaawuntiin sun kan biyya keessaadha. Ulfaadhu galatoomii shiftittiin kunooti. Shiftittiin kunooti. Intalattiin daa'ima qaba. Isaan kana colleen isaanii dubartiinis waa dhiiree saamuu jammarteetti jechuudha miskiina yuunivarsiitii baratu. Baay'ee galatoomi ulfaadhu viidiyoo irratti si dalagaa. Yoo waraqaa qabdu kan birrii itti galchitaati. Nagahee qaba kanan birrii ittiin galche. Guyyaa gaafa galchee wajjinan qaba garuu karaati ittiin maallaqa heddeeffatu tokkoffaa intala kana nama maallaqa irratti galchite sana qabadhu. Eewwasa abbaan maallaqni baankii maqaa baankii kanaan dura gochiiseera deebisiiseera maallaqa kanatti biyyatti. Dhageesse? Nama maallaqa irratti galchite yoo qabattu abbaan maallaqni galchite achi immoo qabachuu dandeessi wal bira jiru waan ta'eef. Maleetu akkuma ta'e. Ittas qabadheera. Ani ji'a furiidha mubee an amma deemeera isaatti jettu kanas namicha maallaqa kunoo nagahee sana wajjiniin kunoo namicha maallaqa irratti galche kanallee deemee ennaan buleedha birriin sun akkaawuntiin sun 00 kan ta'e jechuudha. Namichi sun lafa inni jiraatu iyyuu hin beekamu. Finfinnee keessa jiraata
mattaawaqaan isa namichi sun baay'ee Oromoo miti Amaara. Hanga mana murtiitti deemee namichi kun dhiyaachuu hin danda'a akkaawuntiin isaa baalaansii qabaa jennaan akkaawuntii isaa warri mana murtii ilaalanii jennaan akkaawuntiin isaa baalaansii hin qabu. Sana booddee namichi kun waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20tti ani akkaawuntii kanarraati yeroo chuma baaseen isheedhaaf ergee. Kanaaf waggaa 20tti si kennuu waggaa 20 30 jechuu danda'a. Haga kana deemuu danda'a namichi kun. Kanaaf haga kana immoo teessee obsitaayi hojjedheen kaffalaa fi umaa gochuu hin danda'u birrii sana isheedhaafan erge waan ta'eef jechuu danda'a namichi kun naan jedhan. Namicha kana arginee barbaannee qabuu jechuunis immoo eessatti isa barbaanna bakka inni jiraatu atoo namicha sanan beektu naan jedhan. Haga kana yaalee furmaata dhabee cal jedhee ta'a intalli kun akka achi jirtu ijoolleen barbaadanii naannoo isheen jiraattu waldaa isheen faa deemtu arganii turan. Garuu mana isheedhaa baatee mana arabaatti galtee jirti jedhan amma. Nama natti bitaa jira maaloodha jettee akka gochaa jiran ijoolleen. Rabbi akka keessi basaatu sagalee kee dubbadhuuti amma meeshaan dhaqinaa ergi galatoomii achirraan meeshaan waan ati ergite sagalee keetti qabsiisee footoo si gadhiisu malee waa tokko gochuu hin danda'u. Ijoollee isin immoo nama jalaa du'ii godhaati. Maali? Waalaikum assalam yeroo gubu malee waa tokko hin jiru joote sagalee kee meeshaan na ergi walitti waraabeen gadhiisa ijoolleen du'ii si fagootu. Wanni gochuu danda'an hin jiru garuu eenyu nu birrii kana gaafachuu hin danda'u. Eessansi beekatti rabbii haqa keessiif deebisu. Eenyu gaafa dheellenaan anjaa furiidha barbaadee ijoollee dhabeen taa'e. Maa gaafattus busee maal fayyadama? Laa qo'aafachuu yookaan isin akka beeruutti hin jirtu argaggaxattee jirta jootee ati. Ergitiidha. Bilbilli isheellee beeruuti jedha bilbila isheellee amma cuftee jirti bilbila ishee wajjiniin. Video irratti hojjeteen ture. Joote bilbilli rakkoon qaba anas taa'ee lakkoofsa biyyaatiin banadhee waasappii fayyadamuu danda'a wantoota garaagaraa appilikeeshinii garaagaraa fayyadamuu danda'a yoo kallattiin irratti bilbiltee beeruutiin akka jirtu addaan hin baafatin jechuudha. Si galee ka bilbilaa akkamitti akka suurii iddoo isheen bakka bashannanaa isheen deemtu iyyuu bakka isheen dura turte waldaa isheen faa deemtu faa ijoolleen natti maniiru. Waldaa akkasii deemti beekna dur Beeruutii keessatti bakka bishaanii kanayyuu ijoollee bashaatu deema Beeruutii keessaadhaan suuraa ishee meesenjerii ishee keessa jala galee bubbuusee jechuudha. Beeruutii keessa akka jirtu koo qabatamaa adda baheera sirriitti garuu Beeruutii keessa bakka akkanaa jedhamu jira abbaan manaa ishee Sudaanidhaa jedhan yoo nama biyya kanaatti heerumte ta'e hin sodaanna dhandheen tala kana qabu hin sodaanna garuu qorannee bira ga'uu dandeenya naan jedhan ijoolleen. Maaliif nurratti tarkaanfii fudhachuu danda'u poolisii nutti bituu danda'a namni biyya kanaan jedhan barbaadee arguu hin dandeenya garuu wanta akkasiitu jira warri biyya kanaa poolisiitti amanuu naan jedhan. Waa tokko nama bira gaaga'uu yoo ta'e malee boleessa koo joote nama bira gaaga'uu yoo ta'e malee dabalte rukuchiisuu saansisuu yoo ta'e malee dubartoota yoo beekan iyyuu yoo gaafatan natti kennitaniittu yoo jette dhumaadha dubbiin kizee ceeyati. Kizee dubbadhu ati joote sagalee kee yoo ergiteeratte walitti qindeesseensi gadhiisa. Naa ilaali gaafate si argaa kan Waalaikum salaam kanuman jechuu barbaade nagaa. Ulfaadhu joote ayyee kizee. Naamu beekoo. Baay'ee giifti. Beektee ijoolleen beekoo ati nuhii fi nama guddaadha. Naamoo nama nuuf gargaaraa jiru boota guddaa nuuf biraa qabda kabaja guddaa nuuf biraa qabda si galee. Ulfaadhu. Kanaafuu yeroo ijoolleen wanti hin taane akkanatti birrii nyaatame akkasitti birrii nyaatamuu siin jettu. Wanta karaa dhiiraatiin jalatti dhufu hin gargaariniin. Si galee garuu wanta yookiin ergachuudhaaf yookiin karaa dallaalaatiin waan akkasiitiin haqqiin jaraa itti darbame ta'e gargaariniin. Si galee namaan arrafamuu qabdu. Xinnaanis guddaanis itti mata wallaalaanis beekaanis garuu ati immoo keessaa kan fudhachuu qabdu wooma sila sirriidhaan karaa rabbiin jaallatu yoo ta'e dhuguma gargaariinis akkasii. Si galee abbaan argite immoo deemtee wanta hin taane keessa cuuphattee kaatee kan dhufteemuu beeku akkanan ta'e akkasin ta'ee siin jedhanu. Si jammar kun jarri ofii jaraati jechuudha. Sheemiin qabuu ni qaba. Si galee innaa isa sitti himatanuu miti ofumaa jaraatii ofuma keessatti of gorsatanii
warreen hundi jaraayyuu nama mataa hin qabnee mitimti. Wanta sana lammeessaa akka ittiin deebine barumsarraa fudhatanii dabarfachuu qaban. Wanta nama haggaaxamu jireenya namaa keessatti hin beekamunni. Innaa kanaafuu kana hundammoo jechuudha birrii haadha siitii abbaa sii kan daa'imummaa siitii qabanii guddisaniin utuun gargaariin dhiira abbaa argitee birrii nyaachistee kaatee dhuftee sitti mattee naan abbaa argitee ati footoo baastee laxxafta achiin deemanii si arrabsanii jarri si garagalchanii. Kun hin ta'u haadha keetti darbuu abbaa keetti darbuu wanta hedduudhaan mataa nu cabaa jira. Si galee namatti hin dhagahama. Badaan wallahi nama guba maaliifi jarri nama kabaja qabu. Nama fuuldura rabbii jiru rahmanni maqaa isaanii hadha'u. Inna abbaan arge abbaa si ga'e haadha si ga'ee bor ofii hammas immoo iddoo tokkoon ajandaa sitti godhata ta'uun qabu kun. Hin beetti taanaan nam tokko gaafa biyya haadha siif abbaa sii biraa baatu dhuunfaa mataasii alaafinnatii mataasii fudhattee waan baatee jennaan kun bar wama rabbiin biraa si jammar dallansuun irra jiru waan takkanaa waan haadha siitiif abbaa sii naasiftee du'aa ofiin kadhachiisanne. Si galee kan mana ijaarsifattee maal jettu haadhatti si mana keessaa dheengadda wajjin qixxaa gogaa nyaataa biraa baateyyuu gaafa si haadha ofii namni hin ilaalle silumaa barra rabbis ta'ee namnis ta'ee namni kayrii ooluuf hin jiru beektaa. Kanaaf hin gaha hamma nama hunda gargaarteetta hundumas arraffamteetta si hin gaha. Waan wallaaltuun gaafa kanaa wanta dhuftee sitti himatte bulookii godhiiniin haallaqe. Hin barbaachisu waliin haasa'uun. Innaa waan hin taane tuqamee gaafa wanta mataan namantinii jedhamu beekoo ta'uu qabu. Waan seeraan dhugaadhaan masrajjaa fudhattee dhuftee kunoo birrii kookiin ergachuudhaaf dallaalata akkana na nyaati akkanatti hin dhabe birrii koottee waan dhuguma rabbiin sirraa jaallatu gargaariin karaa sanaan. Waan immoo sobdeessitti fokkeessitee garaa si laaffattee dhuftee naa gaafadhu hin jennaan dhuftee hammas namni abbaan argite si arrabsitu waan ta'ee waan akkanaa keessa harka fudhadhu ka'e hin poositinis waan akkanaa. Kanuman siif hima akkuma obboleessa ammas obboleessa kooti kaleessas obboleessa koo turte gaafa nam tokko sin beekne si galamti anaaf turuu koo caalas na bira dhaabbattee turte naa wajjiniin turte si galee. Hadhaa ati namaaf addisiidha malee anaaf miti gaarummaan keetis gochi kan namaaf gootu kunis si galee yeroo baay'eetti namni gaafa gallee dhiisi abaluun siif hin gallee haasaan kun dhiisaadha isaan arrabsini isuma arrabsi gaafa jenneelleetti barreessine jechuudha akka jarri haadha keenyaaf abbaa keenya manatti arrabsaara nuti argaa jira si galee. Kanaafuu namu beekoo amaanaa rabbii hadhaa qabdee abbaan argite si jammari siin gaafa haadha siitiif abbaa sii ofii siitiyyuu du'aa illee gooneef waa tokko gooneef kanumaadha namni haati itti dallanu malaa kan rabbi illee itti dallan baga nyaatamte itti bicate ammayyuu si galee nama itti nama akkasii futee miidiyaarraan baasin garuu nama hatamtes nama shawwadamtes gargaarii kana. Kanumaadha kan isin jechuu barbaadu shan. Ulfaadhu galata beekiteeko list dubbadhu dabaree dubbadha list deeqaa tokko dubbadhu sana booddee ummii sana booddee laaf sana booddee ajandaa keenya keessaan beena maallaqa shamarranii warra nyaatamne jedhu akkamitti hambisuu dandeenya akkam godhuu qabu shamarran irratti dubbadha akkam gochuu qabu kana booddee kan nyaatamne. Salaamu alaikum Mubee. Salaam nuti rakaa dheeraanis dabaree dubbadhaa fixaa kaa sana booddeen dubbadha. Okay Mubee. Mubee abbaa miskiinaati dhugaa waa hunda asirratti giseeniif dubbatan gara laafeessaa yaanii nama hunda bira dhaabbattanii gargaarta. Anillee akkuma obboleettiin teenyatti yaadni kiyya kanuma isiinuu haasoo'itte yaadu mana keessa jiru haasoo'itte haa galatoomtu. Kanaafuu Mubee namittiin asirratti jechuudha namni gaafa biyyaa bahu kaayyoo qaba haadhaa fi abbaa isaa akkaataa itti dhiisee deemee beeka gaafa biyya tana dhufe
ilma dhiiraa kan kaa irraan qabne ka jaarsatti hin beeyne siin jaaladha jechuudhaan birrii isii osoo nifi haadhaa fi abbaa qabdu osoo obboleessa qabdu osoo obboleettii qabdu kaatii akkanumatti jaalallee kiyyaa maarree kiyyaa wanti jaamaa takka illee nun jirtu kaatee dhiira ambaa nyaachistee eegas yemmoo akkanumatti kaatee sitti dhuftee na abaluun na nyaatee na gargaarii abaluun na nyaatee maarree kayattu waan akkanaa tana gonkuma hin dhaga'iin sin jaan akka mataa kiyyaatti. Osoo haadhaa fi abbaan isii jiran osoo obboleessi isii jiru kaatee gaafa ilma ambaa kan isii hin beekne kan isii hin jaalanne birrii irraa nyaachuu deemu irratti gaafa ergite ifiifi dafkasiitillee bilaash gootee kaayyoo biyyaa baateefillee wallaalte jechuudha. Namni gaafa biyyaa bahu haadhaa fi abbaa qaba akkaatatti biyyaa bahu qaba malee dhiiraaf hin dalagee nama kaanirraa hin qabne nama jaarsa kiyyan ta'in dalageetiin dhiira nyaachisaa fi miti biyyaa bahu. Ammoo ta'a akkasii biyyaa baatee dhiiraaf maallaqa ergitu duraanuu waan dhiiraaf jecha biyyaa baateef jecha waan akkanaa tana ol baatee akkuma obboleettiin teenya baantu kaan si arrabsaa kaan si gaddeebsaa kaan haadhaa fi abbaa kee arrabsaa kaan gaafa nuti koomantii jala barreessinee dhiisaan nu arrabsaa ifiifillee eef arrabsitee maatii keetillee hin arrabsinii sin jaan obboleessa kiyya gaarii akka mataa kiyyaatitti. Sagara tiitiyoo dhalaa ammoo gaafa gartee mana arabaa keessa dhaabbattee waan biyyaa baateef wallaaltee uffata firraa lafannee ittee haatee dhiira takka ergite ifii xiqqeessu jirtii gaafa akkas daleetu san siin mari'attee waan hin godhiniif jecha bira dhaabbachuu hin qabdu. Gaafa waan akkasiitiin si dhufte nageetti obboleettiif waan akkasii keessan galuu jettee itti dhiisu. Ilmi dhiiraa kan mana arabaatitti dhaqee dirqiidhaan birriisii irraa fuudhu tokko hin jiru. Kan fedhinnaa isiitiin gootu malee. Kanaaf wanti yoo maatii irraan tana fiidiyooteetiin nama bira jiraa nama akkasii godhee siin gargaara ka'eetuun taate ta'uudii dhuftus waan akkasii daleeddee si dhufti jechuudha. Kanaaf ati gaafa ati asirraa ol baatee waan jettu nama meeqaa si mufata nama meeqaa si arrabsan nutilleen si waliin arrabamna nutilleen si wajjin xiqqaanna jechuudha. Kanaatti obboleessa kiyya waan akkanaa gonkuma hin dhagahin waa'ee shamarran biyyaa bahee waa'ee dhiiraa maallaqa erguu waa'ee fiidiyoo isaanii waraabanii dhiiratti erguudha. Haasaa kana gonkuma keessa hin seeninnis hin jaan akka mataa kiyyatti haasoo inni biraa kaa'ati nama meeqaaf laphaatee nama meeqaaf dhaabbattee waa'ee karaa biraatiin meeqaaf dhaabbattee sirra dabree jira. Kanaafuu galatoomis hin jaa kanumaan siidhaan obboleessa kiyya qaaliidha. Nagama sagalenki. Nagama mo makan. Isinit nagama. Nagama tufufi. Nagama say. Ay, mashallah dah. Ada barida rajatkan. Wanta amma jittan kana hunda yirnu maragara. Wa setan dalasise irrat. Setan dalasise dalaga amma jittan kana bire. Kan ammoo fayyadasillee hin jira kan dhala nama saamullee hin jira zaalimni dhiiraa fi dhala hin jedhamu. Fakkeenyaa fi meegaa fi isin kaasaa ofumarra namni nuti warra biyyaa baane dubartiin warroonni daa'ima gannee baane kun hin argitani. Fakkeenyaaf huqubii seenna huqubii walitti seenna dhalaan nu saamti jennee huqubii walitti seenna ni murteessa. Fakkeenyaaf nama biyya tokko ijoollee biyya tokko nu saamti jennee mee isin amma ijoolleen as keessa jirtan namaaf huqubii walitti seentanii hin fudhadhaaf qophooftanii osoo eeggattan afaan keessan jalaa fa'aa yoo fudhattu waan akkanaa kana fa'aa iyyachuun gaariidha. Waan likiskisii kana ammoo Kaquubiitii meeqarraa dubbachuu jirru obboleettii kee qaali kaquubii osoo hin ta'in kaquubii namatti kan daleetaa nama walumaa galatti yaada walii galaa hadhaaf jechuudha. Baariyaaliin na jalaa du'aara waan ta'eef yaada walii galaa sinii kaa wasilaatti hadhaa. Shamarran
ولا أقوبي ولا جني ولا جني لا توانا أقوبي سيلو ما يرو قلمه أقوبي نما نانو تيوجين قلم سنقله نما نانو نما أفيماتي بيكن نما يو نركاب دي نكون أرجعون ندا قرتين جلنا الرأي معلقة الرأي